Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka meeshaalee obboleettii keenya atamtamaan naaf haa ba'u jettee guyyaa har'aatirraa eegalee guyyaa qabattanii too warroonni muddamaaf illee barbaadan ugaa jiraate atamtamaan baasuu ni dandeenya meeshaalee isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu viidiyoo kana like share gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan ugaa rattan subscribe godhummaatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa ka yeroo dheerallee warroonni teechifattan ni jirtu warroonni immoo muddamaan ji'a tokkottan kara biyyaa dhufaa jira waan ta'eef atamtamaan na haa ba'u jettanis obboleettii kanarraa barachuu hin dandeessanii obboleettiin kuni bakka galuu kaatetti bakka jiinii tokko hafettidha jechuudha. Kan wanni akka meeshaan kun hojjisiifamuu barbaadde egaa ka harri daarii guyyaa lama yookaan immoo maal jedhama fulbaana alakki sorry afaan oromoo na yaalaa badee badee abbaan koo afaanuma kootiin illee rakkachuun edamuu maalirra hin jira. Kanaafuyyuu koomentii jaltee na barreessaa ji'a kana jechuudha. Ji'a sadaffaa keessa jirra guyyaa lama. Guyyaa lama guyyaa meeqatti viidiyoon kun akka bahee simbira ga'us immoo isinillee achirraa barumsa ni argattan isiniin jechuun jaaladha. Maaliif osoo ishiin daftee odoo hin galin meeshaan kun akka xumuramuufidha kan barbaadde waan ta'eef nus immoo ajaja ishii kabanyee yaada ishii kabanyee meeshaalee kana har'arraatti seennee jirra jechuudha. Gatiin isaa meeqa fixee hunduma isaatuyyuu viidiyoo kana keessatti ni argattu. Egaa ka viidiyoo obsaan dhaggeeffadhaa. Like share godhaa warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Ajajachuu qofa osoo hin ta'in barumsoota adda addaatillee irraa barattanii jireenyis maal akka ta'e achi keessatti ni hubattanii deebisiitii immoo warroonni abdiillee kutatan abdiillee wanni isinitti toru as keessa viidiyoo kana keessa danuun hin jira. Hojii meeshaalee qofa bittaa meeshaalee qofa osoo hin ta'in jireenya irrattillee wantoonni abdii namatti horan waan irratti xiyyeeffadhee hojjedhu danuunis ni jira waan ta'eef jechuudha. Kanaadhaa algaan kun yeroo baay'ee ijoolleen baay'eenillee xalabattee jirti ganaa kan baasaa jirrus hin jirra. Obboleettiin keenya kunis baay'ee jaalattee too xalabattee jechuudha. Baay'izawwee ijoolleen baay'ee waa'ee sibiilatti irratti dubbachaa jirtu ni jirtu. Muka moo sibiilatu jidduu keessa galas warri jettanis ni jirtu. Egaa ka algaan gizee kana keessa algaa zabanaawidha. Isa biloonidhaan hiikamuu miti. Isa biloonidhaan hidhamuu miti. Inni sibiilli daraddaramee zaagusanii miti. Waan hunduu teknooloojiin talaaqaqee jira gizee kana keessa. Inni isin mana madaamii keessatti kaastanii hojjettan as biyya keessan keessas ni jira. Inni isin mana madaamii laaltanii hawwitanis biyya keessan keessa hin jira. Inni guddaan jireenya ta'e. Jiraadhu nama ta'ii hojjedhu sammuu qulqulluu qabaadhu malee wanni mana isaaniitti jiru hin jira. Maal inni ekonomii keenya fi ekonomii isaanii qofatu waliin qixxaatini kanaadha malee isiniin jechuun jaaladha. Isa kaleessaa sanii miti isiniin jechuufan isa isin oggaa 5 oggaa 6 oggaa 7 oggaa 10 dura beektassanii miti biyya keessallee kan jiru. Baay'izawwee tanaan dura argaa ribraabootu jira dhugaadhaa sirriidhaa isiniin dogongorree garuu isa sanii miti irra kan jiru. Already algaan kun zabanaawii algaadha isiniin jechuufan gabaabumatti tiibistaanditu jira qumsaaxiniitu jira kan obboleettii keenyaayi. Kunniinis fakkeenyaaf amma kaleessa fi har'i garagaraa kaleessa televezyiinii namni maalirra godhata har'a ammoo zabanaawii akkamiititu jira bootaan kitaabni taa'uu hin jira filannoo keessaniidha jechuudha kun filannoo isin filatta wajjinii wal qabatudha isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha walumaa galatti wanni isinii ibsu meeshaalee kun meeshaalee afurii algaadha. Tiibistaandidha qumsaaxinii fi soofadha obboleettiin keenya meeshaa 4 xalabatte meeshaaleen kun guyyaa meeqa keessatti akka ba'udha. Gatii isaatillee koomentii jalattan isin waan mata duree irrattan isinii barreessaa yeroo baay'ee ayyaantu gatii irra deddeebuun kawaayeen qabu yeroo baay'ee meeshaa mana keessatti irrattis meeshaa mukaa irrattis baay'izawwee kuni ani nattillee akka laallee dhaabbata kiyyaa miti yookaan immoo manni mukaatillee ta'e manni meeshaatillee ta'e kan ayyaantu asallaati miti ayyaantu asallaa erga wanni itti bitti malee jechuudha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu haala sanin na hubattan jedhee tayyaadaa isiniin jechuun jaaladha kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaala keenya hundi keessanuyyuu haala kanaan na hubadha boru guyyaan boru haarawaa tariyanis nama mataa kiyyaa uummadhee hojii wal madaala yookaan gatii wal madaala ijoollee keenya kan madaalu irratti xiyyeeffadhee nama hojjedhu ta'uu hin danda'a. Tariitii kara biraa 30 waggaa ta'e 1000 yoon hir'ise ijoollee keenya haala sanin tajaajiluu nan danda'a. Boru hin beekamu nama biraa boru guyyaa biraati ani nama kana ta'ee jechuudha.
Kanaafuu isinis kadhannaa keessaniin naa kadhadhaa hojii mataa kiyyaallee akka rabbiin na gargaaree mana mukaatillee ta'ee mana meeshaallee ta'ee akkuma nama kamuu mataa kiyyaa akka uummadhu hawwii nan qaba. Humna kiyyatu bakka san hin geenye malee humna immoo isinis nan qabaa. Rabbis nan qabaa homaan ta'uu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka algaa kana yeroo baay'ee ijoolleen baay'eenillee xalabattee jirti hin baane malee namoonni baay'eenillee jaalattanii hordoftanii jirtu. Ijoolleen kanumaanis ta'ee immoo wanni carqii biraatiin nu haa ta'u diizaayiniin kanaan ta'ee jettanis ni jirtu. Ishii keessaa obboleettiin keenya nama tokkodha isiniin jedha. Viidiyoo tana warri jaalattan laayik sheer gochuun dagatina. Warri yaada qabdan yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa barreessa. Hir'ina soo jiraate ta'ee hir'ina koo nan sirreeffadhaa ayyuu kana jedhaati koomentii keessan nama jajjabeessu san naa barreessaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladhaa. Dhugaa dubbachuuf rabbii gaditti isiniin anarraa eegee jajjabina keessaniinidha. Haamleen isin natti hortan akkanan darbeetoo deemu na taasistan rabbii gaditti isinidha. Isiniin jedhaa naaf jiraadhaa walumaan bareennaa baay.